السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمن أجرت بليانتي فيا قبدني لجرات تنسين جدا مياد دوان ما تقطع كرا سنجال اللي بيكفصون تاني يعني نياتا يرو جرجرا فايرو جولين أربا isini bootu fa daddaftanii wali nannatanii itti kennitan kuusharii jedhama. Garuu kuushariin bifa hedduun jira. jalqabarraa isinitti argisiifne dhiifama. Misira duudaa kan hororamne jechuudha. Kan kakkaamne seetti godhannaa achi maajinnaa boharaata hundaatti goone shunkurtii adda qulleetii goone shunkurtii kana xiqqoo isii zayitii baay'eetiin guddifnu dhibnee qilleetii goone san zayitii wajjiitti gannaadha. Misira afoo bilcheeffannee jechuun achi kaanee kunoo ruuzallee adda qopheeffadhee qaata bishaaniin naqee jira. Sallee addumatti yaa'anii naalaafe gafee jira. Kanarra olii gannaqa isa hundaayyuu inshallah. Dhiifama obboleeyyantii yan beekaaf osoo hin taane waanuma beenurraa xiqqooma beenurraa olitti himne waanuma beenurraa olii qoonna jedheeti inshallah. Akkasirra waliin nannaxxanii hundaafuu bishaaniin naqattanii akka isinii laafee isinii tolu jechuun foon maana la dalagama. Kuushariin bifa hedduun jira. Timaatimillee isinuun beektani garuu hedduun keessan timaatimillee addatti godhanii kuushariidhaaf ka qophaa'uun jira. Garuu kun bifa kanaan jaalata waan ta'eef kanaan qopheesse. Akkasii obboleewwan xiyyaa maknoo bishaanii itti naqachuu bichannaafi waan hundaayyuu duratti godhe qimamii hundaa duratti nannaqee aga soogidda amma bishaan bichaatti naqunnaafi akkasii bishaan itti naqaa gana barbaachisu tokko inshallah. Bishaan itti naqee shunkurtii itti galchee misirri dura jala bilchaate misira san dura aqulaalla'ee akka naalaaf godhee sallee ruuzallee addumatti